Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilman Oromoo Oromoo biyya lafaa jirtan akkam nagaa fayyaa keessan jirtanii jiru jireenya maal fakkaata alhamdulillah baganaaf jiraattanii jummaa mubaarak jennee jirra jummaa gaarii akkasiniif ta'u abdii qabnaa jajjabaadhaa tamaam shawoo like godha subscribe godha comment jalatti kannaa yaada yoo qabaattanis nuuf barreessaa nu jajjabeessaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa yaadni keessanis nu jabeessaa والجنا جرا إن شاء الله تعالى ججبات رمضان الفجر فيديو براتين هم ولدت ديبنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يا رب نلافس اتفقنا والجنا ربنا يعني كيسنس نجبيس أي غرات تكتبنيس هنگا تكون مجرا كراس تليجرام أنا سنو بجو دندسني karaa Facebookitiinis nu argachuu dandeessanii karaa hundaan nu jirra inshallah ta'ala nu laafise waa hundaa tumaama keessaan dhabamanii san jirra malee hojii gaarii irratti hojjechaa jirru sin qabnu keessaa Facebook ni bara kana qulqullinaan maallaqa kaffalaa jira namoonni fooloon teessan 1,000 ol darbite monetization akkuma YouTube sanitti guutuu dandeessanii duraan page rise kaffala waan ta'eef amma immoo Facebook rise kaffalu eegalee jira waan ta'eef namoonni Abdulaapoo jala seentanii ilaaluu dandeessanii akkuma YouTube sanitti sa'aatii isaa badaa xiqqaadha parsantaa 100 jechuudha irratti hojjettanii yeroo gabaabaa keessatti maallaqa irraa argachuu dandeessanii media kamu malah kepala jera yang terjadi mereka udah bisa Yoro kapawa kesati mereka udah di sini erat wajah data jajabada kisah warri Facebooka kuma to call darbitan Paulo kuma to call warri darbitan monetization itu dan di sini aku mau page sini timada berbeda kisah barang yang tak nampak lagi barakan harka lamaan kaffalaa jira waan hundaa irratti hojjechuun bareedaadha hojjetan yoo irratti hojjetan bizinesi guddaadha argachuu dandeessanii inshallah hojii gaarii carraa bareedaa akkasiniif ta'u abdii qabna wal jajjabeessinaa tamaam shawoo like godha subscribe godha comment jalatti kannaa yaada keessanis nukanna nujabiisa walcina dhaabbanna wal gargaarraa inshallah taala ramadaani kunus dhufe ramadaana milkii akka rabbi nu godhu abdii qabna jajjabaadhaa wal jajjabeessina galatoomaadha namoonni as keessatti komtanilleen dhiifamaa sininjaa dhiifama nu godhaa jajjabaadhaa wal gargaarraa tamaam shawoo like godhaa komentii jalatti kannaa wal jajjabeessinaan sininjaa ore ijoolleen baay'een wanni tuktukurratti hundi isaanii deebitee maaliif tuktuk beeta bara 2023 kana harka lamaan dabalee akka YouTube'itti kaffaluudhaaf jechuudha YouTube'n garuu yeroo dheeraa malee kaffaltiinsa dilasii miti warri irratti hojjetu warreen akka pranki yookiin beeksisa garagaraa irratti gadhiifatu warra akkasii malee YouTube keenya namni daawwataa jiru hin jiru ani amma kamata kotitti kan hin bane ture arra waggaa lama namni na daawwataa jiru hin jiru waan gaarii wanti irratti hojjechuu jiru hin jiru ijoollee wanni waan gaarii irratti hojjechaa jirtu bizinesi irraa argachaa jirti YouTube keessan jabaadhaa waan gaarii waan uummanni isin ilaalu viidiyoo qulqulluu irratti hojjedhaadha seera YouTube illee ijoolleen tokko hanga tokko guutanii natti fakkaate seera YouTubeis guuttadhaadha sirriitti shaajaa boo inshallah taala yeroo hojjettan maallaqa guddaa irraa argattu namoonni gurguddaan warra YouTube kanaan guddataniitu jira
yoo cimsitanii irratti hojjettanii waan gaarii irratti hojjettan YouTube kanarraa milkaa'uu dandeessanii namaaf illee hojii uumuu dandeessan hojii keessan odoo hin taane namaaf hojii biraa uumuu dandeessu namaaf irratti hojjedhaadha obsa barbaachifti jiruun addunyaa tana obsa barbaachifti yoo obsitan malee yeroo tokkotti wanti argamu hin jiru wanti hundinuu tora keessa tokko jaaniituma lama jaanii sadii jaanii 10 jaanii 20 jaanii lakkoofsi kamuu tokkorraa ka'ee miliyoona hanga tiriliyonaatti deemaami odoo tokko hin jenne miliyoona tokko 10 jechuu hin dandeessu wanti hundinuu kaa'umsisaa zeeroo irraa kaawwamtee fi zeeroo irraa kaateetuma tokko jettee achumaan itti fufuu qabda wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa laayik waliif goonaa yaada yoo qabaannes wanta akkasii godhannee wal gorsinaa Oromoon hammataadha wal ammanne yuutuubiin siyaasaan barbaaddu ijoolleen tokko warri siyaasaa jira ta'utu jira jajjabeessinee wal cinaa dhaabbannee wal gargaarree yaada gaarii ta'uu kennine ramadaana kunis dhufaa jira ramadaana kana keessa viidiyoos waraabuun hin danda'amu ani ramadaana kanarraa kanaaf viidiyoo takkitti kana beekaa gadhiisu deema malee barreessu viidiyoo gadhiisuu barbaadaan jiru kanaadha akkasiin siniin jaa jajjabaadhaa inshaallahu ta'ala wal arginaa yoo rabbiin jedhe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as keenya jirra baganaaf jiraatanii irra deebi'uudhaan jammaa mubaarak jennee jirra. Akkam nagaa baga jiraatanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Ramadaanni kunis dhufaa jira. Kanaaf viidiyoon waa walitti deebi'u natti fakkaatu. Kanaachi viidiyoodhaan yoo rabbi jedhee yeroo muraasa booddee walitti deebina inshaallah yoo rabbi nu laaffisee akkasiin isiniin jaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii anillee kan dubbachaa jiru tamam shawwaroo laayikoodha komentii jalatti nu fannaa yaada keessanis nu jabeessa waan ta'eef wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa laayikoodha komentii jalatti kannaa inshaallah ta'ala yeroo gabaabaa keessatti wajjira dhaabbannaa wal gargaarraa akkasiin isiniin jaa yaada yoo qabaattanis yaadni keessan nu jabeessa komentii jalatti nuuf kannaa yuutuubii teenya illee sheer godhaa laayik godhaa komentii jalatti kannaadha wal jajjabeessinaa inshaallah ta'ala ramadaanni kunis dhufee ramadaana taqabbalamaa akka rabbi nuuf godhu abdii qabnaa wal cinaa dhaabbannaa jajjabaadhaadha tamam shawuu waroo laayik godhaa sheer godhaa komentii jalatti kannaa yaadni keessanis nu jabeessaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa harka wal qabnaa kanumaafuu jajjabaadhaa wal gargaarraan isiniin jaa hamma rabbi nu laaffisetti ijoolleen baay'een garuu yuutuubii tanaa kumatti waan ni jajjachaa jirti Facebook illee taaziyaa ta'aa jira YouTube illee taaziyaa ta'aa jirti addunyaan guutuun gara tuktukitti deebitee jirti tuktuk oofuun matoora sin barbaachisu wanti ta'an matoora si barbaachisaa gaazii si barbaachisaa kana irratti baatee bakka ajandaa baafattee waan jechuudha akkasiin isiniin jaa baganaaf jiraattanii jiruuf jireenyi maal fakkaataa ulfaadhaa galatoomaa hojii keessanis hojii milkii qabnaa ulfaadhaa jajjabaadhaa gadaallisummaa akka ta'u abdii qabnaa naaf jiraadhaadhaa tamaam shawwaroo laayik godhaa komentii jalatti kannaa wal jajjabeessinaa inshaallah ta'ala yoo rabbi jedhe wal cinaa dhaabbannaa yaadni keessanis nu jabeessaa ulfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabnaa wal cinaa dhaabbannaa nuuf jiraadhaa